Dura isa waliin jaambeta. Isa. Amma isa ta'uu beekanii mi? Aboo maqaa isaa Jams beekan beete. Jams maal goota maskiida keessaa sakraana bahi jaaniin. Reefuun tana baqlaawaa fi aannaniin biitu jira ugaan siin jiru. Aannan ni jira adii sinaan hin jettu. Abda Show. Jaarsa qabdii adda deemtee walii kanii jiran. Eega walii kanii baatii amata ga'ee jira. Isiin garuu ilmoo dhaltee baatii 3 jirti. Baatii 3 ilmoo dhaltee gaa ilmoo luusisti. Amma yeroo kana wal baranii amma inni ilmoo akka luusistuu fi akka ilmoo gaa waan ta'e hin beeku. Sanboota gaa wal baranii bakka jaalateeni. Sanboota mana isaatti baalamaani mana isaa baalamee ni dhuftii bira teessii wajjin haasawaa. Baruu bal'inaan haasawinaa jee gaggeessaanii. Barumtaa isa dura mana dhuftee jirti. Sanboota inni irradda walee siirteennaa mana keetiin jiraa jetteen. Mana jirtaa'ee hayyataa hin eegiiti. Anis baqlaawaa fi aannan biteetiin nuuf dhufaa jeen boo. Amma gaa inni baqlaawaa fi aannan bitee dhufee isii bira taa'ee amma gaa wajji haasawaa wajji taphachaa sanboota gaa ammoo ni dhungataani osuma dhungachu jiru gaa harmi aannan qabaa miti aannan hoggaa yaasu hay harka beeyte maqaan sii Feeruzaadha. Way Feeruzaa jeen maal jetteen yaa Umar reefuun tana baqlaawaa fi aannanii biitu jira ugaan siin jiru. Aannan ni jira adii sinaan hin jettu. Akkas jee jaasaa himni biyya baalagichi. Way garaari. Mee maaltu isa achiin ga'ee nuume? Mee maaltu achiin ga'e? Inni aannan sanuu maaltu barbaade eegana eega ol baranii waan bubbulee jira. Wallahi garaan dhukkubee qoblaa itti keessa qoblaa. Ne kana gadi hin dhiifne guyyaa tokkos biraankii maalii hojjenne seete? Taayiwaan keessatti namoota uffata bitachuudhaaf dhufu. Uffata bitachuudhaaf akkana jedhee dhufuu jira miti. Bakkuma dhaabbatutti mucaan uffata huccuu akka waan hidhaa kan uffata akka madaamaatti dhaabbatee manaaraa fi kaa'ee sanboota namni laalaalee waggaa itti dhufe nama kana ni rifachiisa nama kana. Waggaa rifatu isaa harkee miti. Akkamiin na rifachiifta jiraa kana balaatti buusu. Piraankii haadha teetiiti siin jaa'u dirqi. Tanaaf xiqqoo nagarree piraankiileen amma biyyoota gurguddatanii guddaa wanni miidhe akka waa hedduun hojjenneef teeknooloojiin biyya keessatti hedduun amma anuu waggaan akkanas si dubbisu waayifii xiqqoo wayyaa ta'e bira taa'ee si dubbisu jiraaf malee irra guddaa daataan fayyoon fayyadamee itti akkana fayyadamuu hin dandeessu. Instagram ni ulfaata. Kana waan ta'eef jecha namni hedduun fayyadamuu Feesbuuka fayyadamuu ni dandeessa beekte viidiyoo akka viidiyoo hin bannetti fayyadamuu ni dandeessa barruma qofa ilaaluudhaaf kanaaf sanni fayyadaman namni garuu gara biraatiin immoo YouTube bananii ilaalu viidiyoolee garaagaraa bananii ilaalu bakka waayifiin jiru ta'e malee hin danda'amu beekta. Kanaaf hubannoon gamanaan hin jiru. Kanaaf piraankii dalaguu akka hin dandeenye karaa nu qabee keessaa takka sanii jechuudha. Yoo ilaalte Amirshoon piraankii takka dalagee jira. Mudannoo isa mudate waan siime ni ajaa'ibda mudannoolee isa mudate. Gadda wal dubbisnee turre Amirsho hedduu takka mudannoo ajaa'ibaa mudate. Mudannoo ajaa'ibaa uleedhaan hunda dhawamee jira.
guyyaa takka maal godhan beektaa maraattuudha namtittiin ilmoo harkaa qabdi. Ayyee. Kiyya amma mucaa saahiba isaa akka maraataa godhee bira dhaqaniiti maal jaaniin maraattuudhaan ilmoo tee tana teenyaa ni fudhannaa jaaniin. Ayyee. Ni fudhannaa. Amma isiin maraattuu ta'uu hin beekan ture isiin bakka ni jiraame isiin akka sommuun isii tuqama qabaa maraattuudha. Amma bira ta'an ilmoo tee tana fudhannaa. Amma gaa isaa wanni yaadan fudhadhaa rakkoon hin jiru akkan akka jettuu yaadan. Ilmoo tee fudhatanii jetteetuma lafa kuufu gaggabu. Hoggaa isiin gaggabdu magaalaa walitti qabamu nama ajjeestan jiru. Akkasii mashaqaa meeqaan poolisiin dhufee maraattuu bishaan itti naqanii akkasii lafaa kaasanii amirshoon kiyya rifatee piraankii dhaabeefis booda amma haaraan eegale. Amma keessaafuu eenyu Ramadaan mucaa saahiba keetii gaafa diraamaa si wajjin dalagdan yeroo inni eenyu Nagaash yeroo interview godhu ture. Interview godhu waa'ee dhugaatii farshoo irratti gaa inni waa'ee fadhiitoo irratti illee yeroo hedduu ati fadaleessisu farshoo dhuguudhaan isa. Wallahi interview sanatti keessatti reewus jala dhagaati ilaalaa interview Ramadaan hedduu waan ajaa'ibaati. Masgiida yeroo inni seenu uummanni keenya innaa laaligaa filma irraa fagaatu waan hunda dhugaaf godhuudha. Filma irratti inni sakhraana ta'ee waan dalageef jecha bakka inni sakhraana sammuu keessa kaayatan guyyaa kan isaa masgiida jiru aboo isa dura isaa waliin jaan beektaa isa amma isa ta'uu beekanii mi? Aboo maqaa isaa Jams beekan beekte Jams maal goota masgiida keessaa sakhraana bahi jaaniin. Amma gaa filmii khabiraa kan diiyaaspooraa jiru gubbaratti achuma sakhraana ta'ee dalagee sanis gizee hojjetu Ramadaan paartii kana namni hedduun jaalatee jira mee atis aaktii kana ni dandeessaa bakka kana akkana godhi aboo tadabre masgiidatti na reessisteetiti ammoo akkan hajjii hin dhayne na godhuu fi naan jeebeeta hajji irraa naaris. Garuu wallaahi nin kuudheef mucaasan Ramadaan san eessaa akka fittee beeku nin kuudheef akkaataa inni. Ramadaan lakki nama aartii keessa waggaa dheeraa ture na duraa isaa ture na duraa aartii jalqabe isa ani gaa eegas booda sirboota kilipii afaan Oromoo hojjechuudhaan duraan sanumarraa ni galee diraamaa dura. Kanin dalagu ture kilipii taaju shurrubbee faaya agartan. Aboo jarmarkee maqaa xiyyaanillee gad dhufanii usme si qofaa miti. Atiin soo jira hay. Atiin soo jira roo sheer godha. Ati nagartuu koomantii kan namni jirtu abdee miinin hay. Hiisoofanii bannee nuti. Sharmarkuma jirreessanii abdee miini jijjiiranii dhufan. Awoo kanneen mucaa teeknooloojiin kutan boo. YouTube maradhaa jeen kaa'oo. Wallahi mata ajaa'iba. So sharmarkeen wallee takkallee baasee jira. Hundi keessan ni beektan sharmarkeen wallee gadhiisee jira. Wallee isaa sanirraa akka nu jiru hundi keessan nu dhaggeeffadhaa. Sharmarkee please wallee tan teessan nu jee. Aba walleen san tiyyaamii bara walleen san kan Yoonis Abdullaahiiti. Yoonis Abdullaahi gaafa durattiidhaa Moqdishoo keessa taa'eeti bifa ajaa'ibaatiin muuziqaa sana hojjete. Ani immoo sagantaa tokkoon hojjechuu ture reediyoo FM dirree keessa sagantaa sirbootan durattiidhaatiin hojjedha. Sirba kana hedduu fedha beete. Nayyaamini ana yaammatini beekeetiin jidee waan deemtuuni. Sirba kana hedduu waan hin bara. Fadhuuf akka tasaa ta'e faraan baddeessaa Finfinneen dhaqee isa. Aboo sirbi kun bareedaadha. Silaa sirbi kun ammayyaa'ee hojjetamee jeetiin ani himeef. Atummaan maantaleeni aboo ani sirba dalaguuf niyyaan qabu sirba nama sagalee qabu dalagaa an sagaleen tiyya ta sirbaaf taatu miti mee usii yaali jeetuma faraan akkuma taphaatti maayikii na dura qabeetumaan ani taphadhe guyyaa haaluma feesbuukuma irratti hin argamu feesbuukuma irratti hin argamu wallee baafte aboo hin baafne. Yuutubaanillee namni biroo godhee jira. Nama hedduutu yuutubarillee waan ijee egaa ani akkuma taphaatti daleeniituma sanboota faraan hordoftoonni keenya paansoonni keenya sharmarkee waan nama qofalchiisu akka nu himii hin jechuun jiran kunoo. Anamma waanuma dhugaatiin isin himaa jeen waan dhugaatiin isin himaa waan kijibaa osoo hin taane waanuma diraamaa keenyaatiin isin himaa. Diraamaa takkanii yaadattanii miti kanii kabata seenee dhokodhe.
Diraamaa san irratti gaa namni hedduun namumaan kabata keessa seenuun isaa beektaa. Yoon baate faa kajoo jira. Markeen daaraa mee sharmarkeen maal isin yaadamu? Sharmarkeenis Bakka nan jiru daaraan hin jirtu amma. Ta duraa bakka nan jiru daaraan hin jiru. Daba adaba isaadha. Sharmarkeenis sharmarkee gaabii qopheeffadhu takka na gaafata siifin adabamaanis siifin adabama sanbooda adda guurrannaa naafata sarraan tana gaabii deebii keenyaa asirratti xumurra. Daba. Daakuu fuula haa dibatu. Saboo sharmarkee jira kana maal irraa balleessi? Kun daakuu haa dibatu jaa. Daakuunis hin jiru na bira. Daakuun hin jiru waan daaraanis hin jiru. Bishaan ni jira bishaan ni dhuga yoo fedhan. Yasmin irra kunne qoye maal jette gootan bishaantu jira bishaan leedir takkaa cinaa nu dhuguu jaan yookiin killee haa dibatuu jaan banne cilee haa dibatu. Killeen ni jirti killeen hin jirtu killeen ganama jirti nu gara galgala hin jirtu nyaadhamtee jirti. Sharmarkeen bishaan leedir takkaa cinaa dhuguu. Leedir takka hin ga'u waa kana bira jiru bishaan meeqaa jira sa? Ispiraayitii takka guutuu kan ga'u ni jira sanniin dhugaaf. Maaltu jira? Bishaan ispiraayitii guutuudhaaf jira. Okkee sharmarkee qacceen haadhuu jaan. Qacceen ganama hamma laaganatti nyaannee mi turu? Amma egaa halkan jirraa barra kan qacceen barbaada kan namarra deeme.